السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشمار كهوني جرت أمتك أشتي أمتا جاللا في أمتا كبجة أكم جرت فيا جيساني جرتو ججباتو الحمد لله نسنا جرى قلت ربي أكم جرتن فيا لا جرتو ججباتو وردفتو تكو جالتمتو في كبجمتو دينك سيفتو تكو هندم تكيسانيو جرتو ججباتو سنين جدا أبوليوان كيا egaa kaa yeroo yerootti foormeeshinii garaagaraa wal qaqqabsiisnaa waan garaagaraa asirratti finnee wal beeksisnaa akkuma beekamu jechuudha. Ammallee viidiyoo kana qabadheen dhufaa kan gara viidiyoo kiyyaatti qabadheen dhufee jira gara viidiyoo kiyyaatti osoo hin tarreen dura. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo hunda keessanii galatooma ulfaadhaa harka fayyaa argadhaa isiniin jedhaa. Na jajjabeessuu keessaniif isin galateeffadhaa. Ammallee jajjabinni keessan daraa itti hafuu isiniin jedhaa. Biliis laayikii naaf tuquun dagatinaadhaa laayikii godhaa. Koomentii yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaadhaa. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa gara viidiyootitti yoon darbee obboleewwan keenya wallaahi fayyaan isin hin qabini fayyaan daanyaa rabbiiti yoo mucayyoon tuni baddee raasaadhaa kan fuudhamte jechuudha. Hin dubbattu waan na dubbattu tokkollee hin qabdu. Suuraa qofa qabdii suuraan kun ka abbaa isii ta'ee ka obboleessa isii ta'e wanni irraa beekamu jiru afaa isiitii baaftonti dubbattu hin jiru suuraa gurdii qofaadha. Suuraa gurdii qofaadha jechuudha. Suuraan isiin qabattee deemtu kun akkuma asirratti argitan waan biraa yoo gaafatanii eessaa baate eessaa yoo jedhaniin wanti isiin irraa dubbattu tokkollee hin jiru. Wanti isiin himachuu dandeessu hin jiru. Wallahi hedduu nama dhiba hedduu nama dhukkubsa. Haala kanaan akka qalbiidhaa taate natti fakkaata. Ta'ee dhibee wayitiin qabamte ta'ee hin dubbattu yoo gaafata hin beeku jetti. Harkaan agarsiisti hin beeku agarsee harkaa argisiifti malee wanni isiin dubbattu takka illee hin jiru jechuudha. Dhugaa hedduu nama yaachisa hedduu nama rifachiisa. Inshaallah rabbiin isii haa fayyisu. Biliis obboleewwan kiyya rabbiif jedha dursa waa hunda dura obboleewwan kiyya du'aayii godhaafi mucayyoo tanaaf du'aayii godhaadhaafi inshaallah rabbiin isii haa fayyisu. Kan musliimaas akka amantaa keenyaatti kan amantaa warroonni amantaa biraallee wanta itti amantaniin du'aayii godhaafidha. Kinoo suuraan amma mul'atu kinoo suuraa gurdii kana qofa kasiin argisiistu. Eessaa baatee maal rakkoon isii akkam maatiin garbaate kan jedhu wanni irraa beekamu jiru. Suuraa kana laal irraa fuudhanii jennaanii ufitti buttee ufitti as qabdee ilaalti irraa haxooftii suuraa kana ufitti qabdi suuraa kana xoffaadha wanti isii harkaa qabdu. Wallahi dhukkuba qaamaa akka xashii taatee ta'ee hin beeku garuu iyyuu xiqqoo sammuu isii waa sirrii jiru fakkaatu. Inshaallah rabbiin isii haa fayyisu rabbii sirraa olaa fuudhu. Obboleewwan kiyya wallahi hedduu takkan nama dhukkubsaa hedduu takkan nama dhiba jechuudha. Fayyaan daanyaa rabbiiti. Wallahi dhibee akkanaati rabbiin isin hin saaxiliini. Sheer godhaadhaa biliis sheer godhaadhaa. Mi'attiin tun wanti isii irraa beekamu wanti irraa beekan wanti takka illee hin jiru hamma ammaatitti ol jira sheer godhamaa jira. Wal jedhaa isinillee sheer godhaadhaa biliis sheer wal jalaa godhaa waliif sheer godhaadhaa isiniin jedha. Hundumtuu keessaniiyyuu akka amantaa keessaniitiin yaa obboleewwan kiyya akka amantaa keessaniiti akka waan itti amantaniini du'aayii kadhadhaafiidha obboleettii teenya tanaa du'aayii godhaafi inshaallah rabbiin isii haa fayyisu rabbiin isii irraa olaa kaasuu hin danda'a. Akkasumas rabbiin maatii isiitiin walitti isii haa deebisu. Wallahi hedduu takkan nama dhukkubsa hedduu takka nama dhiba. Hedduu takkaan nama dhibaa baay'ee nama dhukkubsa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maal akkan jedhullee hin beeku. Hedduu takkaan nama dhibaa wallahi. Inshaallah rabbiin isii haa fayyisu. Kinoo suuraan kun suuraa abbaa ta'ee suuraa obboleessaa ta'ee odeeffannoon irraa beekamu hin jiru hamma ammaatitti. Gaafatanis maaliif eessaa baatee eessaa dhuftee maal jedhanii gaafatan wanni isiin dubbattu akka hin jiru dubbachuu hin dandeessu. Kinoo harakaata argisiistii xiqqoo sammuudha ta'ee dhukkuba wayii ta'ee dhukkuba
biraa qabaattee xiinsammuu yookaan dhibee sammuudha sammuun tuqamuu ta'e wanni beekame hin jiru. Maatii isiillee wanni beektee himattu eessa akka baate maal rakkoo isii maal akka ta'e wanni isiin beektu tokkollee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama cinqaa, hedduu takka nama rifachiisaa, hedduu takka nama dhukkubsaa obboleewwan kiyya. Piliis rabbiif jedha sheerii godhaadha. Karaa keessaatiin illee hundumti keessanuu karaa miidiyaa qabdaniitti irratti sheerii godhuudhaan mucayyoon tun maatiin isii akka argamu taasisaadha. Inshaallah asumaan du'aa illee godhaafi obboleewwan kiyya. Hedduu namatti dhukkubaa nama dhukkubaa ilmoon bareedduun tun gaafa gadi baatee akkanatti raasatti haftu akkana taatu rabbiin wallahi hundumtuu fatanaadha qormaataa wanni godhan hin jiru waan rabbii fide naa fide jechuu hin danda'amu. Rabbi si haa fayyisu duraan dursa rabbiin si haa fayyisu amantaa keessaniitiin rabbiin kadhadhaaf inshaallah rabbii hin danda'aadha isirraa olaa fuudhu. Wallahi sheer godhaa obboleewwan kiyya rabbiif jedha namni ilmoo qabdan namni obboleettii qabdan namni obboleessa qabdan piliis sheerii godhaa. wal jedhaa sheerii godhaa obboleewwan kee rabbiif jedhaa sheerii godhaadha. Inshaallah rabbiin isii haa fayyisu hin turin yeroo dhiyootti fayyaa isii guututti isii haa deebisu. Inshaallah gammachuu fayyisee fayyaa isii guutuu gammachuu rabbiin nu haa dhageessisu. Wallahi hedduu takka nama rifachiisaa hedduu takka nama gaddisiisaa wallahi akka kootiitti baay'ee na rifachiises baay'ee gaddes maal jennaan ilmoon bareedduun akkana jirtu tuni. Rabbiin bareeddee bishoofte rabbiin fayyaa waan na fedhin qormaatuudhaafin qormaata rabbii wanti inni fide hundumaa bushaa'eedhaaf rakkisu rabbiin bareeddeedhaaf rakkinni irraan qabu hundumtuu qormaataadha. Garuu akka ilma namaatitti daa'imata akkana kichuu tana gadi baatee akkanatti tarii namni mi'attiin tuni warri isii haadha abbaa isii yoo tana bakkee isaa hin seenne jiran daa'ima ilmoo fi barbaadachaaf jechuudha. Garuu ammoo tuyyuu isiin akkanatti rakkattee mana namaatitti nama raammataa irra buuteeyyuu fuutee qabdee ofitti qabdee maatii itti barbaaduuf miidiyaa gama gamanarraa sheerii godhaatamu nisiititti jechuudha. Kana jechuun namni osoo nama tokko taatee bara kana kan raasatti argitee miti manatti itti seentee ilmoo wal jalatti gorra'uudha wal jala ajjeesuudhaan qarshii irra gaafachuudha waan garaagaraa gool godhaa jira uummanni. Rabbiin nama raammataa irra buusee garuu iyyuu ofitti qabdee dhugaa dubbachuu viidiyoo kan yeroo waraabbamu boohaa waraabde jechuudha. Hedduu nama dhukkubsa hundumaafuu rabbiin isii haa fayyisuu yeroo hin turin yeroo irraa olaa fuudhuu maatii isiitiin illee walaa qunnamsiisu. Wallahi mee hundumti keessanii piliis rabbiif jedha sheerii godhaadha. Tarii sababa sheerii gootaniif furmaanni wayii argamuu danda'a sila ta'ee fi keessaanillee sheerii walirratti godhaadha. Akkasumallee du'aayii kadhadhaafi akkuma amantaatiif akkuma uumaa keessanii waa itti amantaniin piliis du'aayii kadhadhaafi. Du'aayii furtuu waa hundaa waan ta'eef du'aayii kadhadhaafiidha obboleewwan kiyyaa rabbi kadhadhaafi rabbiin ni danda'a ni fayyisa waan ta'eef inni waan dadhabe tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf hundumti keessanii akka amantaa keessaniitiin du'aayii kadhadhaafi. Piliis rabbiif jecha du'aayii godhaafi hundumti keessanii amaanaa isinitti haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Sheerii illee godhaa qaqqabsiisaadha. Obboleewwan kiyyaa wallahi rabbiin waan akkanaatiin rabbi isin hin muudini. Dhibeen daanyaa rabbiitii mokkortiidha qormaata ilma namaati. Rabbiin osoo dhibeen tun jiraachuu baatte rabbii kennattuu hin zakkaru rabbii kennattuu hin shakkaru rabbii kennas hin yaadannu jechuudha. Garuu sababni dhibeen kun jiruufi yeroo quufni akka barbaanne taane rabbii keenya quban qabnu garuu gaafa dhibamne rabbii niimaa akkam akka nurra oole rabbii keenyaaf shukrii galfannaa jechuudha. Alhamdulillah alaa kulli shay. Alhamdulillah rabbil alamin. Ammallee rabbiin nurratti haa dagatu. Yaa rabbii kiyya. Kanarraa hin fudhatini niimaa naa kennite kana narratti dagadhu naaf dhiisi jedhi ati fayyaa qabdu. Ati ilmoon tee fayyaa qabdu. Ilmoon tee baatee bakka ati barbaadde sii dhattee nagaa sitti deebitu rabbii keetiif shukrii galfadhu mee yeroo kana ilaaltu mee rabbii keetiif shukrii galfadhu. Ilmoon tunillee tan dura yookaan fayyaa qabdu fiiddee bakka feete dhaqaa haadha ofiitti deebitutu har'a kana ta'e. Waan ta'eef shukrii rabbii keessaniif galchuu hin dagatinaadha isiniin jedha obboleewwan kiyya.
Wallahi amaanaa isinitti haa taatu sheerii godhaa amaanaa isinitti haa taatu du'aayii akka amantaa keessaniitiin deeffadhaa isiniin jechuun jaaladha. Isin kabajaa isin jaaladha lammii koo isinirra viidiyoon dheeressu hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii keessanaa turaa isin jaaladha. Isin kabajaaf jaalala guddatu isiniin maala lammii koo laayik gochuudhaan sheerii gochuudhaan wal qaqqabsiisaadha rabbi si haa fayyisu jedhaani.